afaan Oromoo dubbateedhaaf nama kana na bulcha yookiin na gargaara jettaniidhaaf wajjin hin deemina. Keessattuu obboloonni keenya bakkee hojjettan yookiin alarra hojjettan jechaadha. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii shamara fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kootee obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii gamtaa yeroo kana geessanii nagaa qabaachuun waan hundumarra dursa. Video kana like share godhaa akkasuma warroonni hara dhuftanillee maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Like godhaa ijoollee baay'ee bira ga'ee rakkoo amaa keessatti obboloonni keenya akka hin kufne obboleettiin kee tokko keessan baay'ee kan haasofsiisaa turte kaleessa. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Waan baay'ee nama gaddisiisuu fi amma irraa dubbachuun illee kan ulfaatu jechaadha. Obboleettii kana gubbaarra kan ga'e. Obboleettiin kun akkuma keessan kana hojjechuudhaaf gara biyya Liibiyaa deemte. Liibiyaa kana keessatti rakkoo gurguddaa akka achi keessatti dabarsite jechaadha. Micayyoon tuni rakkoon ishiin dabarsite keessaa irraa qofan isinii hima. Isin irraa illee akka hin geenye jechaadha. Micayyoon kuni rakkoon ishiin dabarsite keessa gaafa biyya Liibiyaa deemtee waarratte akkuma carraa ta'e bakkee baatee ilma Oromoo tokkotti dhuftee waarrattee kottu si fuudheen galaa yeroo inni jedhuun wajjin qajeelte. Namni kun nama afaan Oromoo dubbatu jettee waarrattee gaafa wajjiniin adeemtu keessatti qabee waarrateetu bootaa hin taanetti birriidhaan ishii gurgurate jechaadha. Bootaa intaanetti yeroon sinii jedhu sinii gala jedhee yaada. Bakka akkamii akka ta'e dubbii korraayyuu sinii gala jedhee yaada. Bootaa inni itti gurgurate Liibiyaa keessatti bootaa itti ani kana san isiniin hin jedhu sinii gala jedhee yaada. Dubbiin isaatiyyuu bootaa sanatti gaafa gurguratu micayyoon tuni nama afaan ishii dubbatu kanaan na gargaara jettee waarratteetutti maxxantee wajjiniin deemte. Garuu inni immoo dabarsee waarrateetu bakka hojii fokkisaa hojjetanitti gaafa dabarsee ishii gurguratu karaa baatu dhabde obboleettiin kun jechaadha. Karaa baatu gara itti baatu dhabde. Gaafa gara itti bahu dhabu jettee guyyaan natti dukkanaan jette obboleettiin kun. Fedhii koo malee bootaa hin taane keessatti na darbatanii bilbila narraa fuudhanii rakkoo cimaa dararaa cimaa narraan ga'an jette. Miidhama gurguddaa qaama kiyyarraan narraan ga'an jette obboleettiin kuni. Yaa'u birrii kennaniifiitu wanta akkasii hojjetu osoo hin taane birrii malee jechaadha. Waggaa meeqa biyya sana keessatti dabarsetan waggaa 4 otoo waan akkasii narratti dalaganii hin dabarse barrii natti cufanii waarratanii. Kan akkasina godhu immoo nama achi keessaa nama afaan koo dubbatu jettee waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Afaan keenya kana dubbatanii waarratanii gaafa dabarsanii wal kennan ijoolleen keenya kun baay'ee sinsaalafachiisa. Innaa micayyoon tuni gaaf kaanitti gaafa waggaa arfa ishii guuttu akkuma carraa ta'anii gaafa isaan manaa bahan gaafa ishiidhaa fixatu gaafa lubbuu ishiidhaa baasu gaafa lubbuu koo na baasu jette kaadheen ba'e jette barriin banaadha. Barriin banaa waggaa ta'uun ba'ee tanan achi dallaarraa notaalee waarradhee kaadhee baheen araba tokkotti najjeesuuf jedhee waarradhee isaan achiin jiranii najjeesuuf jedhee yeroon itti iyyuu achi booda inni koo qabee waarrateetu ofitti na qabeetu kottu na wajjin gali haadha kiyya bira teessaa naan jedhee jette micayyoon tun jechaadha. Kottu haadha koo bira teessaa jedhee waarrateetu na fuudhetu waggaa arfan kanaa maatiin koo bakka isaan jiran bakki nani jiru isaan hin beekan jette. Micayyoon tun dhugaa waan baay'ee sin gaddisiisu jechaadha. Achi booda mana jaartii na geessee laalme jara keenya laalaa. Inni afaan kee dubbatu dabarsee si kenna. Inni afaan Oromoo dubbatu kun immoo cofaallee tokko isaa wayyanatti fakkaate. Saniin booda ani namummaa keessaa ba'ee jette micayyoon tun. Suuraan yeroo dursa kaatee fi suuraan yeroo ishiin achi keessa jirtu kaate waan baay'ee nama gaddisiisu tokko jechaadha. Dhiigaa achi baate. Micayyoon tuni irrina dhiigaa godhattee akka jetteetti jechaadha. Akkasuma maatsanii ishiillee miidhama maatsanii godhattee waan
hedduu amma na dubbachuudhaaf kasin gadhiisu mucaan kun YouTube kiyyaan dhaggeeffatte ishiidha waan ta'eef kan natti haasa'e ijoolleen irraa dhaloonni irraa baratani namoonni afaan keessan dubbateedhaaf qofa akka isaa wajjin hin adeemne akkan ani miidhame kana obboloonni koo hin miidhamin obboloota koo kiristaanaa obboloota koo islaamatti naaf naan jettee jirtu obboleettiin kuni nama gurra qabutti naaf naan jetteerti adaraa rabbii ishiin jettee natti dubbattee nan viidiyoo kana isiniif hojjedha obboloota kiyyaa. Inna kaleessadha kan ishiin dawwaltee natti haasofte waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Araba san bira gaafa geessu arabni sun qabdee waan ratteetu mana jaartii isaatti haadha isaatti geessee haadha isaa san bira hojjechaa jirti jechaadha. Amma haadha isaa san biratti bakka bilbila bitattee waan rattee otoo YouTube hordofaa jirtu nallee na dubbiste jechaadha. Lakkoofsa koo qabattee qaata lakkoofsa kiyya kanan dubbadhe ishiin immoo amma qabattee dhuftee natti haasofte. Inna waan akkasiitu amma kun jaartettii san bira hojjechuu gaafan qabu bilbila naa bitee maatii koo dubbisee akka lubbuudhaan jiru maatii koo tan himee naan jette suura koo postiin godhinii akkasuma sagalee kiyyarree postiin godhin daraa rabbii naan jette waan ta'eef irra dhaloonni bichaa akka baratan kana bichaa naaf dubbadhu obboleettii tiyya naan jette. Inna kanaaf irraa barattu jedhee yaada obboloota koo waan baay'ee nama dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoon tuni wanti ishiin achi keessatti dabarsite jecha nama mana jedheetoo ani itti haasa'u miti sababiin isaa intala dhalaa takka gaafa akkasitti bakka nama meeqa ta'anii miidhama guddaa akkasii kana irratti raawwatan maaltu akkasinitti dhaga'amu laalame gara jabinni ijoollee keenya jechaan baay'ee ulfaataadha. Inna obboleettiin kun kinoo akkasitti baatee jirti amma erga achii bahee naannoo ji'a 8 guuteetti naan jetti amma waan jedhu qaashii bira hojjechaa jira akkuma nagaan dalagachaa jira hojii kiyya ganaan tokko jedheetoo jammaree jira ani dukkana keessan ture naan jette obboleettiin tun jechaadha waan baay'ee laphee namaa cabsa. Baay'ee sin gaddisiisa obboloota koo amma yeroo akkasitti isinitti haasa'u na dhaggeeffattan kana salphiftanii ilaaltu ani garuu yeroo ishiin dawwalteetoo natti haasoftu hiqi jedheen boo'ee nan boo'a akkaataan ittiin itti haasa'u wallaale imimmaaniifuu jechaadha. Jechuun jedheetoo jalaa fuudhu baay'een dadhabe nan boo'e nan gadde nan hojjetadha jettee biyyaa baatee waan ratteetu namni na nyaachisa na obaasa jettee waan rattee nama kanatti gorte gaafa namni kun immoo kanatti dabarsee bootaan taanetti birriidha jedhee gurguratu maaltu isinitti dhagahama namni obboleettiin qabu namni haadha keessaa ba'e bar dubartii jechaan haadha keessaa ba'e sanadha namni haadha keessaa ba'e kana dabarsee waan rattee gaafa du'atti kennumee maal isinitti dhagahama. Inna akkasittiin akkas taate obboleettiin keessanii baatee jirti amma lubbuudhanii rabbiin galanni haa ga'u birrii na gaafatan naan jetteetti birrii na gaafatanii garuu birrii isaan na gaafatan sana ani bilbila waan hin qabneef iyyachuu waan hin dandeenyeef waggaa afran kana achi keessa tureette jechaadha otoo bilbila qabaattee sila iyyattee ba'uu dandeesse jechaadha. Kanaaf akkasii isiniin jedha obboloota kiyya waan dhaggeeffattaniif galatooma barnoota guddaarree isiniif ta'a obboleettiin keenya akkuma nagaa baatee jirti lubbuu ishiitiin isiniin jedha like share godhaa barnoota isiniif ta'a irraa barattu isiniin jedha maamila koo ta'uun dagatinaa baay'ee.